Ati garuu akka nama dubartii wajjin ciisuu dhiiraa wajjin hin ciisin inni fuula Waaqayyoo duratti waan ciggaasisaadha. Seera Lewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22. Waldaan kiristaanaa bara kana keessa jirtu amantoota ishii wanta cigaasisaa irraa eeggachuudhaaf dirqama qabdi. ሰሞኑ እንዳያችሁት በኢትዮጵያ ውስጥ የግብረ ሰዶማውያንን ጉዳይ በተመለከተ ከፍተኛ ተቃውሞ እየተሰማ ይገኛል። በዚህ ላይ እኔም እንደ ቤተ ክርስቲያን መሪ ሐሳቤን ለማንጸባረቅ ነው የተገኘሁት። ይሄ ጉዳይ ዛሬ ስናይ እጅግ በጣም ቀላል ሊመስል ይችላል። ቀጣይ ግን በልጆቻችን በእህቶቻችንና በወንድሞቻችን ላይ ከፍተኛ ጠባሳ የሚጥልና ፈውስ የማይገኝበት በሽታ ስለሆነ ከወዲሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ ሰዎች መቆሚያ እንዳያገኙ ማድረግ መቻል አለብን። Oduu angafutatinan eegala dhaabbilee gocha salqunnamtii saala wal fakkaataa raawwatan irratti tarkaanfii fudhatamuu eegalamee jira. Waajjirri bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee poolisii magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan dhaabbilee gocha salqunnamtii saala wal fakkaataa magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamuu irratti tarkaanfii fudhachuusaa ibseetiin jira. Bal'inaan qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessi keenya kan biraatti namoo leenjii dargaggoo gaarii logoo guyyaa keessaa sa'aatii 6 jedhuun gama tajaajilaa Yoonaataan Akiliilootiin kennamaa jiru irratti taateen baay'ee ajaa'ibsiisaan tokko mudatee jira. Taateen mudate kun maalidha kan jedhu qophii keenyaan qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessi keenya kan biraatti namoo naannoo uummattoota kibbaa aanaalee 43 keessatti koleeraa mul'achuun isaa ibsameetiin jira. Bal'ina odeessa kanaallee qabannee jirra kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatti namoo akkuma odeessa keenya yeroo darbeetiin isin biraan geenyee turre waa'ee gabaa dijitaalaa muraasa isin biraan geenyee turuun keenya kan yaadatamudha. Egaa tibbanaas odeeffannoo haaraan dhimma kanaa wal qabatee ba'ee jira. Maalidha kan jedhu odeessa keenyaan qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyaatti turtiin keessan waliin haa ta'u. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraatee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'ullee haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalama. Like share gochuudhaanis immoo yaada keessan immoo komentii irratti nu qooduudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita gadhiifaman akka isin naqqaban gochuu hin dagatinaa isinin jenna. Odeessi keenya jalqabaatiin dhaabbilee gocha salqunnamtii saala wal fakkaataa raawwatan irratti tarkaanfii fudhatamuu eegalamee jira. Waajjira bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee poolisii magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan dhaabbilee gocha salqunnamtii saala wal fakkaataa magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamuu irratti tarkaanfii fudhachuu eegalee jira. Waajjirri bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee hoteelota, mana dhugaatii fi mana nyaataa irratti tarkaanfii fudhachaa kan jiru yoo ta'u, qindoominaan poolisii magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan yaada hawaasaa irraa dhiyaateef deebii kennuuf hojjechaa akka jirullee eereetiin jira. Egaa akka waajjirichi ibsetti yaada uummataa irraa ka'uudhaan hoteelota, mana nyaataa fi bakkeewwan bashannanaa kanneen aadaa, duudhaa, akkaataa jireenyaa fi amantaa biyya keenyaa irraa maqan irratti tarkaanfii fudhachuu eegaluusaa beeksisee jira. Biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee salqunnamtii saala wal fakkaataa raawwachuu fi raawwachiisuun seera Itoophiyaa keessatti hojiirra jiruun dhorkaa ta'uu ibsuudhaan namoota gocha jibbisiisoo namaa fi uumaa kana raawwatanii fi raawwachiisan irratti marartii tokko malee adaba akka fudhatan illee ibsanii jiru. Egaa haaluma kanaan bulchiinsa aanaa Yeekaan Duwwaa 2 keessatti dhaabbata tajaajilaa bashannanaa mana keessummoota Ababaa jedhamu irratti yaada waajjira nagaa fi nageenyaaf hawaasa irratti argame irratti hundaa'uudhaan tarkaanfiin akka fudhatame illee eerameetiin jira. Ati garuu akka nama dubartii wajjin ciisuu dhiiraa wajjin hin ciisin inni fuula Waaqayyoo duratti waan ciggaasisaadha. Seera Lewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22. Waldaan kiristaanaa bara kana keessa jirtu amantoota ishii wanta cigaasisaa irraa eeggachuudhaaf dirqama qabdi. ኢትዮጵያ ውስጥ
ታይቶ የማይታወቅ ታላቅ ጎርፍ ይነሳል። ይሄ ጎርፍ የተወሰኑ ክልሎች ላይ ብቻ ሳይሆን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ጠቅላላ ኢትዮጵያን የሚያካልል ነው። ህንጻዎችን ተራራዎችን ሳይቀር ከዚህ የከፋው ደግሞ ለ40 ቀን ያለማቋረጥ ታላቅ ዝናብ ይዘንባል። በርዶ የቀላቀለው ምድርም ውሃዋን እየተፋች ሰማይም ያለውን እየለቀቀ ሀገራችን ኢትዮጵያ በታላቅ ጎርፍ ትጥለቀለቃለች። ይሄ ደግሞ መሆን የሚጀምረው ነገ ከሚዘንበው ታላቅ ዝናብ የተነሳ ነው። ይሄንን የምትሰሙ ሁላችሁ መፍትሄው አንድ ነው። ወይ በተቻላችሁ ፍጥነት ከሀገር ማምለጥ አሊያም ደግሞ ወደ ፈጣሪያችሁ በታላቅ ድምጽ መጮህ ነው። አለበለዚያ ግን ማንንም የማያመልጥበት ታላቅ አደጋ ሀገራችን ገጥሟታል። እንደዚህ ብላችሁ ምን ነው የሚሰማችሁ? ወይም አሁን ያልኳችሁ ነገር የምር የሚሆን ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ምንድነው የሚያደርገው? በዛሬና በነገ መካከል ከ110 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገር ለቆ መውጣት ይችላል? አይችልም። ስለዚህ አንድ ነገር ነው ማድረግ የምንችለው፣ ወደ ፈጣሪያችን መጮህ። ልክ እንደዚሁ አሁን ስማቸውን እንኳን ለመጥራት የሚያሳፍረኝ በእግዚአብሔር ላይ አምፀው የተነሱ የሰዶምና የገሞራን ታሪክ ሊደግሙ ያሉ አስከፊና ጸያፍ ነገር የሚያደርጉ አካላት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉት ነገር ቅድም ካልኩት አደጋ የማይተናነስ ነው። ስለዚህ ምርጫው አንድ ነው፣ ከሀገር መልቀቅ አይደለም፣ ወደ ፈጣሪያችን መጮህ ነው። ሁሉም በየእምነቱ በጾምና በጸሎት ወደ ፈጣሪያችን ልንጮህ አሁን ጊዜው ነው። ከዚህ ባለፈ ግን ተቃውሞ በጣም የሚደገፍ ቢሆንም በቲክቶክ ላይ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፕሮፋይልን ከመቀየር በዘለል የህይወት ተቃውሞ ለምሳሌ የሆሊውድ ፊልሞችን ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት ጸያፍ ነገር ሲያደርጉ በፊልሞቻቸው ቁጭ ብላችሁ በደስታ ትጨርሳላችሁ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣችሁ ግን እንቃወማለን ትላላችሁ። ዘፈኖቻቸውን የእርኩሰት የግልሙትና ዘፈኖቻቸውን ቁጭ ብላችሁ ትጠጣላችሁ። ነገር ግን ግብረ ሰዶማዊነትን እንቃወማለሁ ትላላችሁ። እኛም ሀገር በቲክቶክም በተለያየ ሶሻል ሚዲያም ወንድ ሆኖ እንደ ሴት አለባበሱን ኩሉን ምኑን አድርጎ አክት ሲያደርግ እንደግፈዋለን። ሴትም ሆና እንደ ወንድ ጺም ያደረገች የወንድ አክት ለማስመሰል እየጣረች እንደ ወንድና እንደ ሴት እየተቀያየሩ ሲሰሩ እንደነሱ ያሉትን በመደገፍ ረገድ አንደኛና ቀዳሚ ነን። ታዲያ ፕሮፋይል እየቀየርን ተግባሩን ግን መቃወም ካልቻልን ተቃውሟችን ፍሬ የሚያፈራ ይመስላችኋል? ከዚህ በዘለል አባት ሆነ ሳለ የወንድ ልጅን ከንፈር ፍቅርህን ለመግለጽ እያልክ እየሳም ካሳድገው ነገ ሲያድግ ይሄንን ነገር እንዲጸየፍ እንዴት ልትመክረው ትችላለህ? ሴት ልጅሽን ከንፈር እየሳምሽ እያሳደግሽ ፍቅርሽን በሱ ምትገልጽ መስሎሽ ከሆነ ተሳስተሻል። ስለዚህ ድርጊታችን እጅግ ጸያፍ ነው። ልንቃወም ከሚያስፈልገው ነገር አንዱ ድርጊታችንንም ወይም ልምምዶቻችንንም ጭምር ነው። ፊልሞቻቸውንም ይሁን ዘፈኖቻቸውን ከመስማት ተቆጠቡ። ሴት ሆነሽ እንደ ወንድ አክት እያደረግሽ አትስሪ። ወንድም ሆነ እንደ ሴት አክት እያደረግክ ምንም ነገር አትስራ። የፈለገው ነገር ቢቀርብን ይሻላል። ሀገራችንን መታደግ የምንችለው እኛው ኢትዮጵያውያን ነን። እኔ የልጆች አባት ነኝ። ነገ ላይ ያለችው ኢትዮጵያዬ ግንድ ሆኖ ዛፍ ወጥቶ የሚደርስባት ነገር ጋር መታገል ስለማልፈልግ ዛሬ ገና ከእንጭጩ ዘር ያለ ለማቀጨጭና ለማጥፋት ቆርጬ እነሳለሁ። ስለዚህ በህይወታችንም በተግባራችንም በምንችለው ሁሉ ወደ ፈጣሪያችን እየጮህን ይህንን ጸያፍ ነገር እንቃወም። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን በሰላም ይጠብቅ። ሻሎም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ዛሬ በአንድ ጉዳይ ላይ አጭር ሐሳብ ለመስጠት ነው እዚህ ላይ የተገኘሁት። ይሄንን ሐሳብ የሚሰጠው እኔን ቤተሰብንና የማገለግልበትን ቤተክርስቲያን በመወከል ነው። ሰሞኑ እንዳያችሁት በኢትዮጵያ ውስጥ የግብረ ሰዶማውያንን ጉዳይ በተመለከተ ከፍተኛ ተቃውሞ እየተሰማ ይገኛል። በዚህ ላይ እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊና እንደ ቤተክርስቲያን መሪ ሐሳቤን ለማንጸባረቅ ነው የተገኘሁት። ይሄ ጉዳይ ዛሬ ስናይ እጅግ በጣም ቀላል ሊመስል ይችላል። ቀጣይ ግን በልጆቻችን በእህቶቻችንና በወንድሞቻችን ላይ ከፍተኛ ጠባሳ የሚጥልና ፈውስ የማይገኝበት በሽታ ስለሆነ ከወዲሁ ኢትዮጵያ ውስጥ
እነዚህ ሰዎች መቆሚያ እንዳያገኙ ማድረግ መቻል አለብን። Odeessa keenya kan biraatti namoo leenjii dargaggoo gaarii loogoo guyyaa keessaan sa'aatii 6 jedhuun gama tajaajilaa Yoonaataan Akiliiluutiin kennamaa jiru irratti taatee baay'ee ajaa'ibsiisaan tokko mudatee jira. Dargaggeessi tokko bilisa akka ba'uuf osoo kadhatamaafii jiru armeen isaa sagalee isaa dhageessee ariifachaa gara isteejittis dhufte. Siidheen siree banaan jechaa ture qabeenyaa abbaa kosnaaf kenni jedhee iddoo na rakkisaa na doorsaas ture. Meeshaalee mana keessaa fixee jira jechuudhaan illee armeen isaa iyyaa boo'ichaa wal makeen gadda garaashee ibsattee jirti. Dargaggeessi kun maqaan isaa Eeliyaas jedhama. Gara leenjii kanaas kan deeme Arsii Nageelirraa yoo ta'u armee isaa fi obboloota isaa dhiifama gaafachuullee ni barbaada. Egaa tajaajilaa Yoonaataan Akiliiluu waliin walitti dhufeenyaan kan wal beeku dargaggeessi kun maatiin isaa martinuu tajaajiltoota ta'anii jiru. Inni garuu araada adda addaatiin qabamee safara keessa jiraatuttis baay'ee rakkisaa fi nama reebuudhaan illee beekama. Dargaggeessi kun halkan keessa sa'aatii 8-9 keessa gara manaatti kan galullee yoo ta'u, kana malees guyyaa guyyaadhaan ijoollota waliin dhuganii machaa'an 5-6 fudhatee akka galuu fi manichaa jeeqaa akka fidhanis gochaa akka turanillee armeessaa dubbattee jirti. Egaa guyyaa tokko akka malee itti caalee harmee isaa yookaan ammoo hidheen siree jedhee armeessaa doorsaa akka ture imimmaaniin afaan isaatiin dhugaa ba'ee jira. Maarii dargaggeessi kun xumuraa irratti armee isaa fi obbolawwan isaa tajaajilaa Yoonaataan Akiliiluu fuuldurattis dhiifama gaafatee jira. Kanarras darbee armee isaa gammachiisuudhaaf jabaatee akka jijjiiramu tajaajilaa Yoonaataan Akiliiluu fuulduratti waadaa galee jira. Waaqayyoo jijjiirama kee fiixaasiif haa baasu jechuu jaallanna. Odeessa keenya kan biraatti namoo naannoo uummattoota kibbaa aanaalee 43 keessatti koleeraa mul'achuun ibsamee jira. Naannoo uummattoota kibbaa aanaalee 43 keessatti dhibeen koleeraa mul'achuu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa naannichaa beeksisee jira. Egaa dhibichi lubbuu namoota 60 kan galaafate yoo ta'u, Daayirektarri olaanaa Inistituutichaa Obbo Maamush Hussein Faanaa Broadcasting Corporative himaniitiin jiru. Namootni 5,244 dhibichaan qabamuun himameetiin jira. Giddugalli yaalaa 56 hundaa'uun namoota 5,083 yaalii barbaachisu taasifamee fi gara manaatti deebi'uu isaanis dubbatamee jira. Hanga ammaatti namoota miliyoona 2.3 tajaajilli laatamuu fi aanaalee 12 irratti ammoo dhibichi bilisa akka ta'anillee ibsameetiin jira. Odeessa keenya kan biraatti namoo akkuma odeessa keenya yeroo darbeetiin isin biraan geenyee turre waa'ee gabaa dijitaalaa muraasaa isin biraan ga'uun keenya kan yaadatamudha. Keessumaayyuu ammoo kutaa macaafa qulqulluu keenya keessa mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 15 hanga 18tti bu'uura godhachuudhaan lakkoofsa bineensichaa yoo fudhanne malee bituu fi gurguruu akkasumallee jijjiirrachuu fi qusachuullee akka hin dandeenye nutti hima. Egaa odeessa keenya yeroo kanaatiinis dhimmi isin biraan ga'uuf jaallanne taateewwan tibbanamuu mudatanitti iddoon irraa of eeggannoo akka taasisuu qabnu iddoowwan garaagaraatti illee taateewwan haaraan uumamuu irratti argamu. Kunis biyyoota lixaa keessatti waraqaa eenyummaa dijitaalaa fi ashaaraa ijaa kanneen dubbisan kubbaawwan ijaa gurguddoo akkasumallee World Coin yookaan ammoo saantibaa addunyaalessaa jechuudhaan siisteema isaa qindaa'ee hojiirra oolfamuusaa dhagahamee jira. Egaa bineensichi dhala namaa to'achuudhaaf fiigicha iddoo ariifachiisaa irratti argama. Sekondii tokko keessattis uummanni miiliyoonni 8 siisteema kanatti dabalamuu isaanii beekamuun danda'ameetiin jira. Dhimma mata duree kanaa irratti macaafni qulqulluun kan jedhu gadi fageenyaan kan barsiisan barsiistonni macaafa qulqulluu akka irratti xiyyeeffatan gamanumaan illee hubachiisuu jaallanna. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa odeessi kiristiyaanummaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa haaraa qabannee amma siniif dhiyaannutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u sinin jenna. Yeroo jalqabaaf qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u haala tokko gadi tuquun akkasuma like share gochuudhaan koomentii irratti illee
yaada keessan nu qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Karaa fuula weebsaayitii keenyaas odeeffannoowwan kiristaanummaa barreeffamaan argadhaa isiniin jecha liinkii weebsaayitii keenyaa koomentii jalqabaarra isinii keenya isarrallee gadi tuquudhaan mallattoo sabskraayibii karaa harka keessan mirgaa moobaayila keessan xumura miil jalatti isinii dhufu gadi tuqaa. waan hordoftaniif ulfaadhaa. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo haaraadhaan wal argina. Masitti nagaan tura.